Egaa amma kallattiidhumaanii gara CD kana eebbisuutti deemna. Isa kanaaf immoo namoota mana kana keessa jiran kabajaanan isaan waama. Yaadeedhaaf hamileen hin jiru yeroo inni as ba'u. Egaa namoonni isin asirratti argitan kuni namoota Waaqayyooti. Namoota kallattii garaagaraatiin yeroo garaagaraatti waltajjiirra dhaabbatanii nu tajaajilan baay'ee nuun jaallannuuf kabajnudha. Hunduma isaaniittaniira CD kana. Harka isaaniirra kaa'anii lubi gaaddisaa Waaqayyoon kadhatu nu eebbisu. Warri kaan immoo amantiidhaan harka isaaniirra kaa'anii CD'n kun lafa inni ga'etti qilleensa keessatti amanaas haa ta'u namuma sagalee addana keessa jiru dhaga'u biratti dhiibbaa akka inni fidu akka inni hojii hojjetu dhaloota kanaaf akka inni wanta barbaachisu fidu Waaqayyoon kadhatu jechuudha. Tole gaayitoon kadhatiin dura anis gammachuu koon yaada of ibsuu jaalladhaa. Yaada isaa shirii nama nuun jaallannu nama nuun kabajnu Waaqayyoo baroota keessatti namanni dibeenuuf kaase waan ta'eef Waaqayyo isa kanaan si ga'e. Qarshii argamu caalaa Waaqayyo ulfina siif kennee sabi kun si dhaga'ee dhufuu isaatiif waa'ee keef ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Garaa dhalootaa keessa Waaqayyotu nama ka'a. Garaa lamootaa keessa Waaqayyotu nama ka'a. Isin dhaloota kanaaf egaa abaaboo iddoo aarsaati. Abaaboo iddoo aarsaati Waaqayyo isa kana godhe baay'een gammade. Deeqama tokko naa kennaa itti aansee kaffee maayinni kun FB irraan si argaa. YouTube keenan hordofaa. Anis iddootti turteen ture. Achumaan faarfachaa ture dur Maariyaama ammaadhaaje kaadosh besalbaaji jechaan turenis dur. ጴንጤዎች ተመለሱ ማርያምን አትርሱ ድልቅ 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 ጎቻ ቱረ ጴንጤዎች ሞኞች ናቸው መላእክትን ማጣጣቸው ብላ ሙጫ ከነከ ሲምበርተን ኦቦሌሰ ከነከ ሲምበርተን ዩቲዩብ ሳይዶ እንደሰን ሰብስክራይብ ያከጎተን ዱጋ ዱበታ አችረት ዱጋ ዱበታ ዋንቴፍ Waaqayyoon dhufee nu gidduu si dhaabuu isaatis waa'ee keetiif Waaqayyo ulfina haa argatu. Nan gammada. Egaa namoota asirra jiran waa'ee isaanii waan an dubbadhu hin qabu. Luba fiqee biloo magarsaa eenyu jedhee eenyu nan dhiisagaa dhaabannee Waaqayyoon galateeffannu waa'ee masfiin guutuuf mee dhaabannee Waaqayyoon warri hiixachuu barbaadanii hiixadhaa shamizii keessan sisirreeffadhaa warri ammummachuu barbaadanitti ammummadhaa rakkan qabu yeroo taa'aa turan shamiziin nama rakkifti. Tole Waaqayyoon kadhanna. Hundumti keenya Waaqayyo duratti kaaseta kana ol qabna. Gara Waaqayyootti ol kaasaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu. Waaqa sadan tokko kan nama kaaftuu, kan nama dibduu, iddoo guddaan kan nama geessuu, waa'ee obboleessa keenya yaada isaatiif yeroo kana yaa Gooftaa, alaaf mana guunee ulfina siif laannaa. Bara kana keessa mucaa kana waan nu laatteef amma ammaatti moo mana kee keessatti waan nu saqusatteef fuula kee dura akka inni jiraatuuf ayyaana waan isaa baay'ifteef kunoo yaa Gooftaa siidii arfaffaa isaa akka inni hojjetuuf humna waan isaa taateef waa'ee isaaf ayyaanaaf dibata isarra keesseef kennaa guddaa warra amananiif hin amanan bira ga'uu danda'u waan isarra keesseef waa'ee nama kanaaf ulfinniif guddinni Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo saba kanaaf sin galateeffadha. Saba afaan kanaan akka kanatti biyya kana keessatti si waaqeffachaa jiruuf tajaajiltoota waltajjii kana dudduuba jiran hundumaaf sin galateeffadha. Warra karaa garagaraa meeshaa kana taphataniif baratti namoonni yaa Waaqayyo meeshaa taphatan dhibi tureera. Garuu Gooftaa karaa hundumaan nu guddisaa, nu baay'isaa, nu bal'isaa waan jirtuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo si kadhanna ol geenyee kaasettii kanarra maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni kee haa dhufu. Simboon kee haa dhufu. Jaallatamuun kee haa dhufu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gurri kaasettii kana dhagee gooftummaa Yesuus Kiristoosiif kan jilbeenfate haa ta'u. Gurri kaasettii kana dhagee maqaa Yesuus Kiristoosiif harkasaa kan kenne haa ta'u. dhumarratti jilbi hundumtuu isaaf jilbeenfatu jedhamee caafamee jira. Warri inamaniin iyyuu karaa kaaseta kana
karaa faarfannaa kana maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin akka Saa'oliin Phaawulositti mul'atte faarfannaa kana keessaan ifa waaqarraan ati isaanitti mul'adhu. Baay'oonni si argan, baay'oonni si baran, warra si beeknuuf immoo jajjabina guddaa nuuf haa ta'u, hiikama haa ta'u, eebba haa ta'u, fayyina haa ta'u, harki kenni waaqarraa kaasettii kana duukaa haa ta'u. Luboonni as dhaabannee, paastoroonni as dhaabannee, faarfattoonni as dhaabannee, sabni kee yaa Waaqayyo ol geenyee maqaa keetti amanee kaasettii kana eebbifnaa. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti yeroo kanaa kaasee eebbi kan Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu kaasettii kanarra, faarfannaa kanarra haa buufatu, haa dhufu, haa jiraatu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Amen. Kanatti warra olii galtan galateeffadhaa Waaqayyoon. Eebbifamaa ulfaadhaa Noora.